mucaa kana ki gootu gara dhaqiitu muntala akka taate haa taatu tokkuma marame itti didii siin jaan. Auzu billahi maal jette maal taate? Manaatiin deebiin manaa fura duukaa ideen kun amanaan kanaaf ideen. Maallaqa na jirte? Qabadhu egaa. Atumaa qophiiti? Amanaa jira billee akkana na ergitu. Yeroo akka dhiira garagariitti gisee biyya san leete garte jaartii teessan yaa miskiinaati. Takobaa si qajeelti. Yatte amanaan kanneen deemee akka. Isanii kutanii ilmoon isa kittiin dalee sudhatan dhabu. Hello. Assalamu alaikum. Akam sahibi? Nagayami. Abu garran tan haja dirqama haja sirra qabati yarra dhufu dandeessa sa'atan amma. Sifni mijaa. Askalu jirta amma. Ay dirqama manan ta'u jira kootu haja daruri sirra qaba amma. Waan wajjin mari'annu jira dafii ammaan tana kootu. Tole si egaa manaan jira. Hai gite? Ahoo dhufee akkam? Akkam? Hai taa'e kaa? Akkam? Nagayami. Maal isaa? Eessa badduu turbe sin gadee? Maal jira booti? Jira gabu. Maal ajaan jabduun ana siyaamsisoo? Aboka haja kan namni sahiba walitti na jama akkami haja na gabat sarra. Bar dalagaa mooppii fanniseetiin dhufee bar saayiboo gidaarratti hirkisee dafii na hima dhugaa ajaa. Ati fannisitee dhuftee lafa darbeetiin bira dhufa haja. Ammoo akkami ammoo waan gammachuu fiduu deemtaansa. Gammachuun gami gaati gammachuma gochuudha garuu wanni sitti tajameefi haja jabduu sitti tajame beekta. Haja jabduun akka inni tumaale ani kana mana kiyya beekta waan jabduu qabuu hin danda'u yaa buleessa kiyya maaluma deemu. Dhaab san siin beeka haja jabduu sana qaba. Baay'ee miti haadha manaa ta'e hojii sitti mudee maati. Caaltuu. Ooyi. Kootu. Hayyee dhufe akkam? Akkam? Nagaa. Nagaa. Wayyaa. Duurta. Maal jira? Kana darabbii. Hayi ati numa jirtaasa? Kanuma ollaa kana galtu ijumaanuu sin harka liphii maal yoo isitti kabbadi? Hojii bara hojii. Akkas. Amma hojii qofa isa nullee hojii madalee naa barra wayi sayi hojii saabitiin kaati. Hojiin tijaartii adda haa. Lakkee takka ta'eeti tun inni nagare takka ta'eeti na ta'eetun jabdu har'a maali fardiin si fitte immoo? Gurbaa kanaan na yaameera boo maaliif na yaamte dalagaan na eeggataati. Waan siyaamee sitti maa dhabbu kamaa dhibata sana. Tefi. Wanni siyaameefi kophaa keellee wanni siimuu dideefi isii hojiin siimuudhaafi anni beektaa mire biyya kana keessa saahibni qabusii ollaadhasii saahibasii na biraatti himuun barbaanne waan hundaa simarratti amaanaa kaayatiin deemuu barbaada beekte. Beektaa nama biraallee baay'inaan hin beeku namni si jaaladha ati nama amanamaadha nama gaariidha. Kanaaf si amaneetiin amaanaa guddaa wayii si bira kaayatiin deemuu isaa beekte. Qarshii meeqa maallaqni moo maallaqa? Maallaqaa miti kaa. Kanaafin siyaame beekte. Kophaa keellee siimuu fi isii hojiin siimuu barbaade kun kanaaf akka qalbii na dhageeffattu. Inni dhageessaa waan kaan itti himuuf waan kaleessa itti himsan. Kanaaf yaame. Jaawwan himi akka fiilmiin diinatti hin dheereessiniiti. Sitti muu deemaa dhabba. Amma wanni sitti muu deemu obboleessi kee beektaa jiruun biyya tanaatu naan taane beekte. Kanaafiin isiin dubartiidha karaa taaribaa deemuudha isii ammoo faana deemu hin feene. Kanaafiin silaa isii hojii yaa'uu deemnaa beekte karaarra. Karaan badee jira jedhanii kanaafuu isii dubartiidha faana deemuun barbaanne. Kanaafiin isii tana si bira amaanaa rabbii jeetiin si bira deemuu. Isin bira deemuu danda'a? Rakkoon qabu mataa kiyya gubbaa deemu karaa carqii rabbi si haa godhu. Obboleessi kee akka na kabaje kana rabbi si haa kabaju. Amiin. Aboo kanaafiin barra annaa biraa yaamuu dhiisee wanni si yaame maali? Kanaafiin guutuu lukkuu si haa godhu obboleessi kiyya. akka ati na eedus abdii sirraa qaba kanaafiin si yaame barra. Akkamitti sinneen yoo nufi dhisii sinneen eenyu seeboo? Inni dhageessami hayyee kaa amaanaa waan akkasitti ta'imu si malee namni tokko isin jedha ulama akka kan dhodhoofne kana kun amaana inni dhageessami waan isin rakkatte waan isin akkumaan isii jechuun waa hunda geessuu kana iddoo kee buutee jechuudha waa hunda isii qarqaru isii ilmoo dhalaati. Bikka kee bu'ee waa hunda ni godhanis waa hundi obboleessanii narra dhiisuu siin jee anuma
fi ati tokko atumaa koppiiti amaanaatti dhiifattee kutte. Waa hunda bikka kee gubbuuyeetiin godha. Sani yaadin. Bara kabajamii ulfaadhu ati mataa kee gubbaarra jettaan siin jedhe mataa kee gubbaa yoomiyyuun buutas gubbaadha. Aamin aamin. Amaanaa hagaan biyya galee warri kee alaalee yoo ilaa ummitu amaanaa siif hin eegara. Yoo ani hachinaaf illee akka naa ergitutti. Si galee siif hin erge. Egaa jettere jedheeti. Tana taanaa yaa buleessa kiyya. Namni rabbi waan waliin goone hin jiru. Anaa betee kun rabbi waliin goone. Si galee jaartii ta'e siif hin eegaati. Karaa siyaa calqee rabbi siyaa godhu garuu akka dhiira gargariitti gisee biyya san dheete garte jaartii ta'e sana yaa miskiinaati. Takoo baa'u si qajeelchite hin dagatii yaa'u. San ana radhiisi gaamuchi isii qofaa miyyuu si hunda gadhuuti. Ayyee nageetti gaafa. Ulfaadhu kabajamii siin jobba. Dalagattiin jirjiraati. Rabbi yaa'u mee rabbi nagaan siyaa galchu yaa'u. Amiin du'aa illee godhi gaati asumaan uffitan jallisanii. Rakkoon qabu gisee salaatu hunda siif hin godhe du'aa. Tole. Nageetti galatu. Ayyee. Okay, anama bareeduuti sa'aanis deemee jira. Anamma ganama illee miti amma halkan kanaan deemaa bulu barbaada beekta. Kanaafuu amma ni deema kalaasi nagaan na jiraadhu kaa. Deemtee? Du'aa manaa godhe kaa maal. Kan kanaan deemuun ni taate karaa halkan deemuun gaarii miti bar. Nama deemtaa biraa taa'e. Aadi halkanuma kana deema karaa taariifaa silaa halkanuma deemanii guyyaa wayii silaa deemanii miti. Halkanuma deemanii anama ofumarraa deema kalaasi rabbi si wajjin haa Tuwaata kalee sodaatini mucaa itti mee jira dhageessee bire amma dalaga raadii bee hamma inni dhufuu fi kophaa keenya jechuun inuma taa'e inni dhufa inni amma. Ayyee biyyuma namaa tanaatti na hunda qaba rabbi nagaan si haa geessu du'aahumaan sii godha. Du'aa manaa godhe maal godha amma. Deemteere? Ayyee rabbi nagaan si haa geessu. Deemi. Ati immoo hin kaadhe. Saltu. Kutee jaartire. Kutee yaaboo. Wayi. Buleellee hin deemne. Ammumaan deema jee kutee hin bulu jee kutee. Akkasii. Barani amman dalagaadhaa dhufee qabbanaa halluu kuni. Maal isa ijjite? Waan boocha fakkaata maal? Wali bobochaniisa. Namni gisee duruu deemu bara halaala kutee miseenna. Jirabbumaan nagaa naa geessu malee caaltu teenya. Saniifuu anis akka obboleessaatiin si jira. Waa hunda yoo rakkatte. Cinaa qaama keetii ta'ee waa hunda natti himadhu obboleessuma kee eegarte akkasuma na laaleeti. Meegaa kun amma ni hin galaati. Galatoomee. Nageetti yaa'u. Ayyee nagee bulu yaa. Ayyee nagee hanga. Ayyee. Wayii ijaarsa kiyya nama nageetti amaanaa na kannee deemee akka. Kun nama dhugaan amaanaatti kanneen yaa wadhiirtuun dikkuma isaa kana adeeroo. Seen yaa caaltu teenya kam? Nagiyaa. Nagiyaa. Nagyaadha. Fayya. Akkami maal barachuu jirta moo? Laafi taa'u tokkoon dubbisu jira. Caaltu teenya. Sumaa bilbilu jira. Naan bilbilee baasii shangee karaa kana jechi seenee samii seeneen agarre. Yaa waan gaara kanaaf fuudhee hidhaa seenee. Hin beeku kaan karaa kana seenee baasii shanguutu naan bilbilee. Ni jiraaf inni du'ee isaa ta'u beeku bar sabbareetiin jiraa ho'i. Sabbartee? Tu obseeti ati numa obsi guyyaa tokko sumaa bilbila. Inshaallah. Numaan obsaaree? Obsi qajaarsa numa obsanii bira. Hawaaraana deemee numa obsaniitu kunoo kaduu eegisaa meeqaatu galu jira. Ni turee bari yaa'u. Baatii jamu namni amma jaafee obsa. Bar baatii shanii miti guyyaan shanuu jaarsa yaaddan itti fagaachuun nama yaachisa. Baatii shan guutuu sagalee isaan dhageenye waa uumasaatu yaadeetiin daddabee firraa obsee dhiisee jira uumaan tana. Jireenya biyya kanaatu akkanaati dubaree obsiin siin jee caaltu teenya. Yaa waan maal rakkattee jirta kiraa manaa firaan qabalee sirraa qablu. Kiraa manaa lakkii firaa qabalee hawwaata kiraa manaa natti hin jirtuuti. Atiin kun garuu nama akkamii? Nama akka namaa ta'a maaliin ta'e? Maaltu nurra giname? Jechuun kiyyaa atii kana amma meeqa eeguu ol barree takkaa sii dhalaa mana kana fidatu sin agarree sii dhalaa hojii moobaayilaan haasa'u sin dhageenye bas dalagattee galtee mana keetitti maaliif akkanatti jiru kana nama nagayaati moo? Yaa laal aan dhaluma naa taatuun hin harkini malee yeroo reen qabu yeroo dhalaa itti barbaadu ammaasii Oromoon akka itti nimeeta dhiirti qabattoo bikka jettu ni hiikkattuu jette. Sanumaaf malee waan biraatiif. Wayii atiin kun nama nageen nama nagayaati hayyuudhaas ni beekta waa'ee sila dhiiraa kanaas maashaallah.
Amma silaan takka dhuftee si jaaladde sin jettee mee akkam taate mee maal jettaan? Takka dhuftee moo? Yoo naa taate numaan jaaladde garuu yoo nuti naaf hin ta'e yoo amala hin qabaanne safuu yoo hin qabaanne waan hin deebi'u. Amma ammoo wayiin sitti himuu dhufee baran. Maaluma hin maddu kaa rakkatteeti. Rakkadheetuma waa'ee jaarsa kiyyaati si yaadee dadhabee. Hoggus maan argu jira mana kana keessattiisi. Nama tokkos jalatti na agarre sila dhalaa kanaasi. Si dhalaa telefoonaan dubbisuu sin agarre. Mee si jaaladde akkam jettameeti. Awuuzuu lamshee maal jette maal taate jaaltu bara sadii seeguu jira. Yaa mee xay mee yaa'oon dalagaan deemu deemaa xay. Xay mee dalagatti deemu deemaa anjaartii saafa kiyyaa akkamitti jira xay. Marra. Mee xay yoo hin kaan ammoo mooraa kana yoo na cinku taate deemeetiin bikka biraa deemee xay fudhate. Jaalatti barfala gooyitaati jaanii xay. Yaa'oo jaarsuma keessan eeggadhu. Hanga mashaniitu yoo nufi ture isuma eeggadhu mee deemu yaa'oo. Deem. Duraan bareeddu. Akka gisee irraa baate immoo har'a giseen hin beena dhiisne. Akkam namatti nagaya. Akkam walqabeenya. Joolle akkami maali jirtan? Maa jira akkam nagaya. Fayyaadha. Galla taa'e. Habiibati. Akkam nagaya. Gaame. Akkam dalagaan ta'e maal fakkaate? Waan lagaa fattan dalagaa ture eegaan dhiisee afumaan aaduu tokko ni jira. Maali jiru? Maal taate? Wayii kaawwanni na aarsee jiru jaarsa kiyyaas na biraa kutee quba qabdanii mucaa ollaa kiyyaas ni beekan qayaanni kan waan dhiyootu na hojjaasu inni isinitti himetanii mee malarraa naa dhawaa mee akkamiin godhan maan tana mee mucuma sana. Wayii mucaa sana ki gootu gaadha qiitu mintala akka taate haa taatu tokkuma marame itti didii siin jaan. Akkam jettati hoo? Akkam jedhu isuma qabadhu egaa fuukkute. Kan mollaa kiyyaas inni sanbanni si bareedaa agartanii jettanii mee silachuu sanmarratti dhaqeeti dagalee. Sanmarratti maanis humnaan tokko dhabatee subasta sanaan kaan irraa wanti jiru inni mormaa hundisu kophaa deemaa tana teessise deeme galatooma. Dhuftee sirumaa. Yaa'oo. Maal taate? Dibaana jirarree. Rabbi si haa fayyisu dawaan si godhu. Keefuu barfaa. Garaan kiyyaas guddachuu jira barri. Wayyaa oomenis. Maali? Amaanaa saayiba kiyyaa na nyaachifte. Osoon sididu olii ganna jala fiide akka re'ee maraatetti. Saniifuu kaakun wasin nageessee mee yaa. Amaanaa saayiba kiyyaa itti mataan oreessaa hojja. Inni ejjita biraa fudhee bashannanu jira. Nasi kophaati yaniin du'a. Inni baatii shan guutuu obseetiin isa eegi. Nama moosara isu yanaan bilbil. Baatii shan guutuu si harkachuufin si jala deemee si kadhaddee firdi jaalala kana si qabsiisa. Amma kun eegaan garaa godhadde baatii sagalee miree kun dhaluuf waa xiqqoomaan naaf Itoophiyaan kana keessa daluu nu oolu. Amma waliigala meeqa amma taaf baatii torbaa miree namni amma taaf baatii torba guutuu kan biyya namaa kana keessa kophaa taa'ee isa eegu isa jedhanichi fuudhee bashannanu jira. Yaa'oo waan nu banneeti. Saniifuu amaanaa saayiba kiyyaa itti nagee nu wareersin irraa fudhuu isa. Gila dalagaan deemaa rabbi. Ulii waa'ee amanaa kanaa naaseen dhageesse. Innaas hojjaa. Irraanfadhu. Caaltuu teenyee. Teenya ammallee teenya manaan jettaa sa'a. Tiyyaayyee. Gara fi mamma. Amana. Kertee amana? Maal ta'e sarara? Maal taate amanaa biyya? Amana. Sena. Waalaikumsalam. Fahmi? Akkam? Nagaya waalaikumsalam. Akkam moo? Kan eenyuuti? Khaysaati. Ni fuudhee dhalee wareegaa tukutte fuudhee. Khaysiiti. Abuun ni fuute maashaallah ilmoo argatti maashaallah baga gammadu.
Ayyee baga nagaan dhufteetis akkam nagumaa? Nagayaami. Fayyaa garuu barra ilmoon kiyyaa miti hin fuune keessiiti. Keessiiti yaa. Keessiiti. Yaa weessumaa maafitti. Maqaan isaa hoo eenyuun? Amaanaa. Maaliif? Amaanumatti dhiifattee na bira kutte yaa. Akkamii akkana ta'uu danda'e garuu? Hundi akka kiyyaa ta'e naan jenne akka keetii ta'een kun olaa amaanaa fideera. Obboleessi an amaanaa si kennadhee si biraa deeman ilmootti na dhachi siin jedhe. Yaa caaltu anumarratti waan akkanaa dalayte. Ati waggaa lamaa fi baadiyyaa guutummaa bira namarratti moo itti addina kana turte? Duuba amma uumaan siin bilbiliniif kan heerumtee ilmoo dhalteen eeyde. Haasanumaa fi maaliif nagantee kuttanaa gannaallee hobbunanumaafillee hin bilbiltu? Bar an akkuma asii deeme mana hidhaa seene mallaqa dila kana guutuu hojjedhee mana hidhaa keessa argadhee fidee bara. Jaafee xiyyaa miti. Maallaqa kana hunda hojjettee dhufte? Mee? Duuba mana bilbiluu dhabde wayi. Mana hidhaa keessa barmeetu bilbiluu mi telefoona qabachuu dhorgaadha bara. Wayyaa habibi xiyyaa jaarsa xiyya qaaleen laatiin maaf meettisi meettisi. Anumaaf rakkachaa turteella. Maallaqaan na jirte. Hay. Dhengadduma amata kana gaafa inni kutusan. Baati shannaaf bilbilleeti. Jettee na jaalattee jaalala qabsiistee amaanaa isaa bakka jaala na gachisiistee. Amaanaa ittiin deebiin amaanaa kee fudhadhuu kee deemu kun amaanaan kanaa kee deemu. Inumaa iddoo kee deemu bultii kee deemu haasa'e ittiin dalee waan jaarsa xiyyaan naamusaan eeggachuu jira. Ani hin beekan. Mee laalaa faami isumarraa muraa biti laa. Isaan na fakkaata nama fakkaata. Jaartii kee qaali. Ati saaba kee qaali. Erga nagattanii amaanaa kee kana nyaattanii. Amma isinummaa lama walitti ta'an. An deemee jaartii biraa barbaada dhamee gattee narra yaa'u. Kootu caaltu kootu. Adeemu kootu. Kootu. Caaltu. Wanti si boorsaadha. Namtee jechuudha. Simpala si un beeku. Yaamu. Habibi kiyya naa dhuftee meeti. Naa dhuftee mi sima babbaaraa ture garuu ati waan amaanaa kee nyaatteef sin barbaadu har'a booda. Dhugumanta. Lakkii akkasii mi sana malee mucaan naa fakkaataa mee kun. Kootu anis hin barbaadu yoo nagatti waan naas yoo nagatti. Ayyaatu kun abbaa maanaa. Abbaan amaanaa diskute. Abbaan maallaqa kophaati yana dhiisanii kutanii ilmootii takkittiin dalees fudhatan abbaan ilmootiis kute abbaan amaanaa abbaan shaantaatis maallaqa kana isa guutuu osoo hin jaayyuun argin kute wayi cubbumatii akkana na godhe silaa yaan kute yeeggadee naamusaan.